har'a amma akka tuffadhee wantu namni tokko ittiin na shakku qaxxitaa deemee nyaatan. Sayyaadhaa gurgurama nagaa akkam jirtu? Boorsicha lafaa waraqaa tanaa kennita. Waraqaa fayyaadha miti. Nagaa keessa fayyuma miti. Akkamitti jiru? Maal jettu? Nagaa. Akkamitti? Nagaa. Ani akka nama akkamii sitti fakkaata? Nama guddaa natti fakkaata. Raani beektaa? Anitti gaafatamaa kaampaanii baay'eeti. Kaampaanii moobaayilii. Kaampaanii moobaayilii baay'ee istoorii baay'ee guddaan qabani. Moobaayilii maaliiti? Moobaayilii baay'ee jechuun moobaayilii gosa baay'ee. Moobaayilii gosa baay'eedha. Egaa maali? Nuti yeroo baay'ee maali? Silkii baay'ee nuti namoota baay'ee kunoo jiru miti. Namoota akka keessaniif hin kennina. Bilbila namoota akka keessanii baay'ee kennina namoota baay'eedhaaf. Istoor goonas yeroo baay'ee beekta. Egaa maali? Nuti amma yeroo baay'ee jechuun qorri ganni kun maali? Qorra yoo walitti si qabaleen ta'e. Egaa maali ijoollee ofii immoo hin gorsuu maal jedhu baay'ee bakka qasuu jedhanii maal godheetu hin gorsuu. Ijoollee ofii maal godhu hin gorsuu. Qasanii gorsuu. Mee haa ta'u jajjabaadhu. Maal jettu? Mee istoora koo immoo yeroo kaasittan argisiisa. Atis immoo jajjabaadhu jechuudha. Bakka jedhu haa ta'u bakka yeroo kaanii mee istoorri koo Magalaanyaadha. Magalaanyaa keenyaa arguu dandeessa. Gurbichi maaturii nan bilbilaaf jedhe. Bilbila koo isa laata fayyadu. Inti nama guddaadha naan jedheetu na bira taa'eeti bilbila koo narraa fudhatee deeme. Restooran qaba jedhee bilbila namarraa guurratee dirjitii namaa naan jedha bilbila namarraa guure. Maal mala? Issi karana deemee ture.